السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرواي دايما يمني كان الرأي دبدا برودكتي مرتينو فايدة لك أبا ميدا لك أبا أما مو دينا كان نمون ندوان كان لكو ستاجرني اتفايدة مولا لني تمو مالي دا الرأي دبدا أورجينالا فرجيسا I don't know كون كإثيوبياتي است كيس ساسنتي موليسا أكاد جركيس إشارة يجو. Let me tell you. دايما كان سندور appetizer دا فدي ناتا كمالي نمتي بناجة لتنين فيديو رادا لغيرا أما قرود إيه كان نما كورن انتهى نمني دايما كان فيدمي لكو بغرا كاساتين قبامي أكمالي أكسامي دماراني namni dhuunfaadha illee namni natti himee jira so akkam ta'eeti ka jedhuun walii himna awwalan daa'imni kun appetizeri yookiin fedhii nyaataa humnaa ol namatti bana malee ofii mataa isaatti pirootiina nama furdisu yookiin immoo wanni inni furdinaaf namaa ida'uu fi namarraallee hir'isu hin jiru wanni namaa godhu maali fedhii nyaataa akka malee namatti bana fedhii nyaataa wayita namatti banisan nyaatanii eegasii hirriballee nama buusa guyyaa jalqabaatiif garaa dhukkubbii xiqqishu hin qabu giddu galeessaan amma garuu garaa kaasaa jennaan akka bishaanii kanatti nama keessaa caha namoonni fayyadaman jechuudha. Piroodaaktii tokkoffaa fayyadamtee lammaffaa sadaffaa itti deebituuni jijjiiramaa deeman fakkaata. Amma garuu Itoophiyaa keessa akka fayyadamu jiru namni isa fayyadamee naan dhukkubne jedhu hin jiru. By the way, piroodaaktii kana beerri ulfaa fayyadamuu hin dandeettu. Takka jedha. Namni hoosisullee fayyadamuu hin danda'u. Lama. Namni coggaarraa qabus fayyadamuu hin danda'u. Yaa coggaarraa warroonni qabdan akkam fayyadamu. Bataam namni godhaachuu. Warri ulfaa ji'a 3 gadi ጭራሽ እንዳታስቡት ጅማ ፍሪ ኦል ይወጣ ኖርማሊ ያጋ ኢልሜሰን ዳላተኒት አካኝ ያኔ ዩ ሲጀመረቹ ፈየደሙ ሚቲ አካያን ፎርዲና ሚቲ ኩኒ ዋን ብራይሽን ሲድ ወሪ ሆሲሳ ጅርታን ለይሱ ወልማ ገለት ደይማ ካና ፎርጂዳዮ ተእለን በሆን ፎርጂዳነት ተፈካቱ ጋሩ ኦሪጂናሉ ማያዳሜቲ ቀርሺ ኢትዮጵያ ብርጋናና ቀርሺ ኩመ ሰዲት ጉርጉራማ ammarratti namoonni isa fayyadaman akka malee muree baasa akka malee itti gadi dhiisee jedhee namni natti miira piroodaaktii ati jette san fayyadamee akka malee garaa na muree jalqaba fayyadamee lammaffaa itti deebi'u akka malee na dhukkubsee jedhanii namni hedduun na hin so kanaafi furdiin gizee maraa si jammar recommend tahu osoo fayyadamuu baatanillee omaa rakkoo hin qabu osoo ofirraa dhiisanillee eega namni at least nama meeqasa namni hedduun eega akkana jedhe jechuudha keessaa warra Itoophiyaa keessa jirtan oriijinaala isaa argachuun hedduu takka ulfaata eega oriijinaala isaa ammoo Itoophiyaa keessatti hin argatini ofirraa dhiisutti irra gaariidha hunda dura fayyaa dursa waan ta'eef jechuudha warroonni kiniinii furdinaa fayyadamtan immoo of eeggannoo guddaa taasisaa yeroodhaaf kiniinii furdinaa fayyadamtanii isin furdisuu danda'a. Laakiin qaamni keessan immoo akka ispoonjii kanatti even operaasyoonii taatanii sarjariidhaan dalagachuu hin dandeettan sarjarii namni kiniinii furdinaa fayyadamu shurooppii furdinaa fayyadamu operaasyoonii ta'uu akka hin dandeenye beeytanii mire so how it's difficult yaadime osoo rabbiin homaa sitti hin ergin ulfooytee dhaluu dadhabde operaasyoonii godhanii yoo si keessaa baasan hodhamuu hin danda'u jechuudha qodaan keessan. Dumbushbush jechuu waxxaramuu maalii ta'uudha malee kan isin laaltanii dhiibbaa isinirraan gahaa jiru hin argine jechuudha irra caalaan keessan so kanaafi ani kana duraanii yaa'u qodaarratti dhiibbaa waan hin geessineef waan gaariidha jedhee dubbadhee ture haa ta'u garuu kunillee nama dhukkubsuu eegalee ofirraa dhiisutti irra afdala wantoota as keessa jiru kana lakkoofsaan fakkeenyaaf daa'ima saliixa lawzii fi wantoota garagaraatu keessa jira waanuma san daa'ima noormaalii yookiin daa'ima oriijinaala waliin daayitaniitiin fayyadamuudha abbachaa akkasitti akka fayyadamtan gochuudha kanaan ala garuu igodaachuwal deebiseetiin isin mataa keessan isin miidha wanni takka immoo nama miidhurra
fayyadamuu dhabuu yookiin immoo faayidaan isaa sun isinitti hafu wayi. Ani waan arge maraa wayita inni fayyadallee faayidaa qaba. Wayita inni dhiibbaa fidallee dhiibbaa fidaara jedheetiin dubbadha as biratti jechuudha. Waan takka gidee takka faayidaa qaba jedhee dubbadhe itti deebi'ee dubbadhe namni maal naan jedhaa hin jedhu. Liqinaatuun kuni dhimma jiraachuu dhabuuti dhimma lubbuuti waan ta'eef jechuudha. Kafeetiin fayyadamta kafeetiin immoo ofirraa dhiista. As gabaabatti daa'ima Yamanii kana osoo ofirraa dhiiftanii namni coggaaraa dhukkubsatu akka malee coggaaraan isa dhukkubu jira. Kun immoo kabaasaa isaa maan hangaafate bishaan jala dhahaatiin jedhee bari bishaan silaayyootu no sigale soo kanaafi waanuma biraatiin fayyadamaa malee yookiin immoo kiniin appetaizerii fudhadhaa malee akka waan inni nama furdisu yookiin enzaayima nama furdisu yookiin pirootiina mataa isaatti daa'ima kana waan nyaatteef yoo nyaata gahaa hin huqqatte yoo nyaata gahaa ittiin qabaatiin daa'ima kana fayyadamtee yoo nyaata gahaa ittiin qabu maana taatayyuu dadhaan itti si huqqisaa jechuudha. So kanaafi waan bakka faayidaan isaatiif miidhaa isaallee ol qixa yoo dhiisallee uma rakkoo hin qabu jechuudha. Qarshii 5,000 isa bitteetiin hin ganaa waan argite wanni jechuudha. Qarshii 5,000 isaanii nyaata madaalawaa fayyadamuun siifillee maslahaadha jedhee waan yaadeefin viidiyoo kan isinii dalagu jira. Inshallah waan biraa gaaffii kan qabaattanii deebisaatiin haa barreessaa. Jabee isinii dalagaa warri guyyaan irraa guyyaa jimaataa ta'uu waliin mana kiyya kana salawaataan haa barreessisa. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.